namni obsuu hin barbaadama. Macaafa qulqulluu yeroo dubbifnu namoota obsan eebba gonfatan hedduu agarra. Nohi obsuudhaan waggaa dheeraaf doonii qopheessuudhaan ittiin bara rakkinaa galaana gubbaa adeeme. Abrahaamiif Saaraan obsuudhaan waggaa 25 booda Yisihaaqin argatan. Namni obsa qabu ofiisaa akkasumas namoota biraaf darbees biyya guutummaaf eebbata. Kanaaf Qolaasiyaas 2:14 irratti hundaa'uudhaan sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaallee Waaqayyoon kadhanna. Akkas jedha: wanta irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraan irraa barbaadu wajjin duguugee fannoo irratti cinqaarsu isaatiin iddoo isaatii bal'eessa jedha. In kadhanna. Gooftaa Waaqa Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob, Waaqa durdur turtee, Waaqa har'as jiraattu, Waaqa jabaa, Waaqa guddaa, waa'ee dubbii keef, waa'ee ergaa keef, waa'ee jecha keef si haa galatu. Amma dubbii kanaaf sin kadhadhaa, harka abbummaa kee akka duukaa ta'u. Namni dubbii kana dhaga'u sagalee keetiin akka booji'amu, ofiisaa akka eebbifamu sin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus nu gargaare. Ameen. Dubbii kana iddoo sadiitti qoodne ilaalla. Tokkoffaa wanta irratti caafame isa nutti hin tolle jedha. Wanti sitti hin tolle Waaqayyotti sin tolu. Kan Waaqayyotti hin tolle yoo sitti hin tolu ta'e. Dubbiin kun yeroo dubbatu isa sitti hin tolle isa sitti caafame jedha. Haalati keessa jirtu kun sitti tore ilaalaata. Sagaleeti waa'ee keetiif dhageessu kun sitti tore ilaalaata. Hiyyummatee keessa jirtu kun sitti tore ilaalaata. Jechi waa'ee keetiif dubbatamu kun sitti tore ilaalaata. Egaa sitti hin tolle yoo ta'e Waaqayyo duguugee sirraa kaasuuf dhaabatee jira. Sitti hin tolle erga ta'ee sirratti aboo hin qabu. Sitti hin tolle erga ta'ee sirratti mo'uu hin danda'u. Baati baattee deemtu kun Waaqayyotti hin tolle. Madaanatti baattee deemtu kun Waaqayyotti hin tolle. Waaqayyo kana sirraa kaasuudhaaf akkasumas haalatti kee jirtu kana keessaa si baasuudhaaf yeroon kun yeroo inni reessaa mirgaa ol kaasedha. Situ baachuu dadhabee gungume malee, situ obsuu dadhabee waa hedduu dubbate malee Waaqayyo sirratti dhiisuu hin barbaanne. Inni ija siif kenne Waaqayyo ija qaba. Inni gurra siif kenne Waaqayyo gurra qaba. Inni sammuu siif kenne Waaqayyo sammuu qaba. Arguu hin dadhabne, yaaduus hin dadhabne, dhaga'uus hin dadhabne. Ati garuu yoo waan Waaqayyo na agarre jetta, ija koos hin dhageenye jetta. Egaa dhuguma akkasiire amma dhuguma Waaqayyo sirraa kaasuu dadhabeere. Ani yeroon macaafa qulqulluu dubbisu namoota Waaqayyo akkasumaan yaadda'an akkasumaan gunguman hedduun arga. Israa'eloonni adeemsa isaanii keessatti fuulduraan galaana dugda duubaan loltoota yeroo argan guddaanaanii gungumanii. Namni karaa gubbaa adeemaa jiru waan hedduu arga. Waan arge hundumaatti na'uu hin qabu. Sababiinsaa arguuf biratti hafuun tokko miti. Sabni Israa'el galaana arganiiru garuu biratti namne. Inni saddaan qoodamee duraa jechuudhaan isaan dabarseedha. Loltootas arganiiru garuu biratti namne, isaanis dhumaniiru. Egaa ati waan agarte kana biratti naftu. Akkasuma isaan amma kee jirtu kana keessatti naftu. Maaliifan argaa hin jedhin? Argidhuma keessa darbi borsiif haaraa miti. Waaqayyoomiyyuu taanaan warra dhimma biraa qabu rakkina bukkee dabarsuu hin barbaadu, keessa dabarsuu malee. Sababiinsaa bukkee darbuuf keessa darbuun garaagarummaa guddaa qaba. Bukkee darbuun salphaadha, cabsanii keessa darbuun garuu hin ulfaata. Rakkina mo'achuun salphaadha, keessa dabartee bukkee dabarte jedhanii yeroo nu gaafatanii deebii qabaanneef. Egaa inni atamma ofirratti agarte gungumtu kun sirratti nafu. Sababiinsaa sitti hin tolle kaa. Bo'aa deemuun kee, yaaddoodhaan qabamtee taa'uun kee Waaqayyotti hin tolu. Tarii akkas ta'uun kee kun namoota hedduutti hin tolata, sitti immoo hin tolu ta'a. Egaa yaa nama akkasii dhaggeeffadhu, Waaqayyo Waaqa keetiin siin jedha. Waaqayyo eebba keerra kan taa'e, barakata keerra kan taa'e, guddina keerra kan taa'e sirraa kaasuuf ol ka'e jira. Mi'aal tokko gurra kee as qabi waan sitti himu barbaada. Innis barri kun bara keeti, bara ati itti kabajamtu, bara ati itti boojuu sassaabdu, bara mul'achuu keetiitiin siin jedha. Hisqeel 36:8-9 akkasuma seera uumamaa 1:9 yeroo ilaallu lachanuu waa'ee lafaa dubbata. Waaqayyo karaa Hisqeel yeroo dubbatu lafatu mana Israa'elitti fakkeesse dubbata. Seera uumamaa 1:9 immoo yeroo dubbatu lafuma sarara jiraannu kana dubbata, isuma irra jiraannu kana. Waaqayyo akkas jedhe dubbate. Bishaanonni bantii Waaqa kanaa gadi jiran iddoodhuma tokkotti walitti qabaman jedhe.
maaliif yoo jenne lafti bishaan irra ciisu waa biqilchuu dadhabeera. Kanaaf Waaqayyo ajaja baase mee irraa sokka lafti kun waa biqilchuu jedhe. Lafti guddaa akka dhibbate arge Waaqayyo. Lafti sanyii mukoota garaagaraa, sanyii biqiloota garaagaraa, sanyii daraaraa garaagaraa of keessaa qaba. Garuu maal godhare biqilchuu hin dandeenye, mul'isuu hin dandeenye. Kanaaf Waaqayyo irraa sokkaa jedhe. Guyyaa lama ajaja hin baafne. Ajajuma al tokko, ajajuma guyyaa tokkootu isaan ga'e, isaanis irraa sokkani. Ergasii booda lafti isa keessa isaa guutee jiru mul'anatti kennuu jalqabe. Har'ati keessa keetu waa hedduu yaadda garuu bira hin geenye. Waa hedduu boossaa garuu siif hin taane. Dhaabadhu eegi Waaqayyo al tokko dubbatu gaadha dubbiinsa. Maaltu sirra taa'ee jira laata? Maaltu sitti caafamee jira laata? Obsi kana booda isa ofirratti agarta osoo hin taane guddinarree Waaqayyo ofirratti agarta. Namni barasaa keessatti maal akka ta'e beeka. Maal ta'uuf akka jiru garuu hin beeku. Ammati maal akka taate beekta. Maal ta'uuf akka jirtu garuu hin beektu. Waaqayyo inni si uume garuu maal ta'uuf akka jirtu hin beeka. Maal fuuldura kee akka jiru hin beeka. Mordekaayi balbalatti beeka malee bura akka farda yaabu hin beeku ture. Waaqayyo garuu borii isaa beeka. Egaa namni bara keessatti bu'a malee baraan hin bo'u. Yeroodhaaf hin gadda, yeroo booddee immoo hin gammada. Yoo nasiif hin galle malee mul'ata hiika qabu, abjuu hiika qabu, raajummaa hiika qabu baattee bo'aa deemta. Ati abjuu hiika qabu, raajummaa hiika qabu, kadhata hiika qabu baattee maaliif gaddita? Waaqayyo barumaan qilleensa si abochisuuf si waamne. Waan hiika qabu gara gaarummaatti kan geessu fuuldura kee kaa'ee si waame malee. Kadhannaan kee hiika qaba, mul'ati kee hiika qaba, abjuun kee hiika qaba. Kana booddee jaayina agarta. Obsii dhaabadhu. Namni obsa qabu Waaqayyo harkaa eebba baafata. Ariifataan garuu isuma argeyyuu hin fudhatu. Uumama 32 lakkoofsa 22 hanga 32 yeroo ilaallu nama obsaa Waaqayyo harkaa eebba baafatu agarra. Namni kun wallaansoo guddaa booda, miidhama guddaa booda eebbifame. Namni kun wallaansoo kana maaliif jalqabe yoo jenne wanta gurguddaa sadii agarra. Tokkoffaa wanta isa tursan, wanta shakki keessa isaanii kan hundumaa obbiraa ceesise. Waan shakku hin qabu. Hamma yoomitti ittiin qabdaa erganni garaa jabaate gadhiisi jedhe kan itti gungumu tokkollee biran jiru. Waan obbiraa ceesisuuf akka dafee waan ceeseef wallaansoo kanaaf humna argateera. Lammaffaa maqaa kan isaan taane baatee jira. Maqaa kan immoo fuudhee galuu hin barbaadu, itti fashuu barbaada. Sadaffaa yeroon saal kan ture karaa hundinuu dukkana, kunis wallaansoo kanaaf haala mijeesseera. Egaa Yaaqoob kana hundumaa wallaansoo dheeraa booddee erga wallaansoo isaatti booddee geeddarame. Ati arroobsiteedhuma Waaqayyoon jilba keetu yoo wallaansoo qabde hin eebbifamta. Inni ati bara dheeraa boosse dhabde sun hundinuu wal guree godoo kee dhufee dhaabata. Maqaan ati waamuun barbaanne guyyaa saafaa sirraa ka'a. Lakkoofsa 26 yeroo ilaallu namichis Yaaqoobiin booruun baqaqeeraa ganna dhiisi jedhe. Yaaqoob immoo na eebbiftu malee gassinnisu jedha. Yeroo hedduu nuti yeroo Waaqayyo wallaansoo qabnu hanga bara akkasiitti sin eega, hanga guyyaa akkanaatti sin eega. Kana booda garuu waliin agarru jenna. Dhuguma ta'as immoo wal dhabna. Obsa jechuun garuu akkas miti. Namichi Yaaqoobiin booruun baqaqeeraa sin eebbisa hin jenne. Lafti bari'eeraa sin eebbisa hin jenne. Ganna dhiisi jedheen malee. Kaayyoon Yaaqoob amma ishuu wallaansoo qabudha malee gadhiisuu miti. Maaliif yoo jenne kaayyoo wallaansoo Yaaqoob hanga bariitutti kan jedhu miti. Hangan eebbifamutti kan jedhu ture. Namichis wallaansoo isaa erga bare, hamma dandeetti isaa erga bare, nama kanaaf eebbi akka ta'u isa hubate. Yaaqoob eebba namaa argachuuf maqaa isaa geeddareera. Maqaa namaanitis eebbifameera. Amma garuu akkas miti. Inni kun hin goomu, maqaa dhugaa barbaada, eebba dhugaa kennasi. Yaaqoobis wallaansoon kun cimuunsaa kanaaf akka ta'e hubateera. Kanaaf maqaa isaa isa dhugaa hime eebba dhugaa argate. Ati sarra maqaan sirratti caafame, galmeen sobaan sirratti dhiyaate akka diigamuun barbaada yoo taate, obsiidhuma bara murteessini, sa'aatiin murteessini, guyyaan murteessini, Waaqayyo wallaansoo qabuu kee itti fufi.
namoota wallaansoo waliin qaban kana yeroo ilaallu namni hanga bariitti waa dubbate hin jiru. Yaaqoobis nama dubbachuu hin dandeenye na wallaansoo qabaa hin jenne. Waaqayyo cal jennaan cal jechuun gaariidha. Waaqayyo dubbannaan dubbachuun gaariidha. Wallaansoo Yaaqoob waan cimeef Yaaqoob aaree waa hedduu dubbachuu qaba ture. Garuu hin goone. Saggoon isaa rakkoo hedduu beeka. Wallaansoonis isaaf haaraa miti. Baashee dubbachuun cubbuu fida malee eebba hin fidu. Obsuun garuu eebba fida. Lakkoofsa 32 yeroo ilaallu Yaaqoob kanarratti foonni sulugaa isaa akka miidhame agarra. Kanaaf hanga har'aatti Israa'eloonni foon sulugaa hin nyaatan jedha macaafi qulqulluun. Atis yeroo Waaqayyo wallaansoo qabdu kanatti tarii imimmaan ija kee miidheera ta'a. Garaachi kee dhukkubeera ta'a. Jilbi kees dadhabeera ta'a. Kanaafis hin gaddin. Miidhamni kee ajaja baasu qaba. Waan geeddaru qaba. Waan mul'isu qaba. Waan diigu qaba. Haleluuyaa. Israa'elooti foon sulugaa kun wallaansoo Waaqayyo wajjin irratti waan miidhameef nyaatamuu hin qabu jedhanii lagatan. Har'as nuti waan hundumaa obsine geeddaramuudhaaf yeroo Waaqayyo wallaansoo qabnutti waanumti nu miidhu hin jiru. Hiyyummi nu nyaatu, rakkinni nu nyaatu, budaan nu nyaatu, tolfattuun nu nyaatu. Sababiinsaa namni wallaansoo nama qoosaa miti. Abbaadhumti argetti hin dira'u. Yaaqoob miidhameera, geeddarameera. Maqaa haaraadhaa fi humna haaraadhaan galee. Waaqayyo gaafa si geeddaru ragaa dhaabee miti. Geeddaramuu keetti si taamana. Ati amantee fudhannaan inni iyyuu guyyaa eegee mul'ata. Yeroo Yaaqoob geeddarame akka macaafa qulqulluutti yeroo ilaallu homtuu bira hin jiru. Geeddaramuu isaatti amane, geeddaramuu isaa hubate, geeddaramuun saba ishee hundumaa ga'e. Atis geeddaramuu yoo barbaadde obsi dhaabadhu. Waaqayyo wallaansoo qabi. Maqaan ati ittiin waamnu sirra waamamuun barbaanne sirraa ka'a. Humni haaraanis sii dhufa. Haleluuyaa. Lammaffaa irratti akkas jedha. Waan inni barbaadu wajjin duguuge jedha. Waan inni barbaadu wajjin duguuge jedha. Wanti hundinuu baasii qaba. Kanaafuu akka seeraatti waan goote hundumaaf waan sirratti ta'e kanaaf baasii baastu qabda. Baasii kana kennuun immoo akka seeraatti dirqama. Yesuus garuu gaafa fannifame baasii nuti baasuun malle sana hundumaa hin xumure. Fannoo sana gubbaa yeroo ture Yesuus dubbii gurguddaa 7 ol dubbate. Gara dhumaatti dubbiin dubbate akkas kan jedhuudha. Xumurameera. Akkas jechuun raawwatameera jechuudha. Egaa kanaafuu baasiin si eeggatu hin jiru. Biyya lafaa kana irratti namni kallattii gurguddaa 3 lola qaba. Isaanis lafa jalaan, lafa irraan, qilleensa keessaan. Isaan kun hundinuu toora isaan irratti aaboo qabu. Yesuus garuu hin diige. Yesuus yeroo dheeraa lafa kana gubbaa tureera. Qilleensa keessatti rarraafameera. Garaa lafaa keessa dhaqeera. Golee seexanootaa hundumaa diiguudhaaf, hidda ishee adamsee rukutuudhaaf, faana dha'ee hordofee iddoodhaa ishee balleessuudhaan baasii nuti baasu malle hundumaa nuuf baase Yesuus ilmi Waaqayyo. Hojiin kee gatii si baay'isiisa. Yesuus garuu hin falme. Qilleensa gubbaa taa'e wanti gatii yookaan aarsaa si gaafatu hin jiru. Akkasumas dachee gubbaa taa'e wanti aarsaa si gaafatu hin jiru. Kallattii kan hundumaa irratti baasiin ta'eera. Yesuus an biyya lafaa moo'eera jabaadhaa jedhe malee karaa tokko naftee jirti jabaadhaa hin jenne. Namoota dirree lolaa irra jiran yeroo ilaallu lola cimaa booda tokkotu mo'ata. Inni mo'ate iddoo qaba. Barris kan saati, teessumni kan saati. Inni mo'ame garuu seenaansaa, maqaansaa gaafuma sana haqame, gaafuma sana raawwatamesi. Yesuus diinota keenya gaafa mo'e qullaa ishee hambise, harka duwwaa gadhiise, hundee ishee dhowwate, hidda ishee dhowwate jedha. Loltoonni biyya lafaa kun darabee wal lolu. Bar tokkoof yoo mo'aman bar tokkoof carraa eeggatu. As keessatti carraan nabe sarbu keessaan carraa qaba jedhu. Lolli Yesuus geggeesse garuu kan akkasii miti. Diinaaf lamuu carraan hin kennamu. Mo'uuf mo'amuun gaafuma gad darbatame raawwate. Erga waan hundumaa aarsaa nuuf baase Yesuus amma immoo mana abbaa koo keessa iddoon isiniif qopheessa jedhe. Mana abbaa koo keessa iddoon jira. Akkuma bara ammaa isa jiraannu kanaaf dubbate bara booddeefis dubbateera.
erga hundee seexanaa diige, erga mul'ata ishee rukute, erga karoora ishee rukute, erga hidda ishee ciree booddee mana abbaa koo keessa iddoon jireedha. Innis gara abbaa isaa dhaqe. Iddoo haaraa, iddoo bakka qophaa, bakka qajeelaa mijataa warra gataman, warra jibbamaniif qopheessuudhaaf. Sadaffaa irratti kan agarru iddoodhaa balleessa jedha. Isaan iddoodhaa badan kun maal fa'i yeroo jenne yaannu wantoota hedduu argina. Qolaasiyaas 2:14 kana irratti yeroo laallu isan irratti caafamee ture, isan nutti hin tolin sana waan inni karaa seera nurraa barbaadu wajjin duguugee iddoodhaa balleessa jedha. Iddoo biraatti immoo Yesuus ani hoolota koo beeka, isaanis na beeku jedhe. Raajicha Naahum 1:7 irratti immoo yeroo dubbatu Waaqayyo warra isa amanatan beeka jedha Isaayyaas yeroo haasa'u. Yesuus beekumsa waan guddaadha. Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kun ansi beeka yeroo inni namaan jedhu garaatu nama raafama. Egaa Waaqayyo si beeka yeroo jedhu hamma dandeettii keeti, hamma cimina keeti, hanga laafina keetis beeka jechuu isaati. Yesuus waa'ee kee waan beekuuf si jaallate, waan si jaallatuuf immoo gara kee ta'e kan si lolan loluudhaan iddoodhaa isaan balleesse. Ati kana nageenyee laata? Mee hubadhu, falmamu waa'ee keetiif kan ta'u Yesuus hin baasii ta'e. Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume kun waan si beekuuf hanga har'aatti ati beekamtee jirta. Akka ati hin beekamne gochaa kan turan hundinuu iddoodhaa badaniiru. Galmeen seenaas isaan irraanfateera. Jiraachuu keetiif beekamtiin argame abbaa eenyuutu hin taane dhiiga ilma Waaqayyoo isa qaraan irratti dhangalee sanaani isaan argame. Jiraachuu keef beekamtiin Yesuus ofii isaatii awwaalamee si mul'ise, ofii du'ee si fayyise, ofii dhiphatee si oolche. Har'a eenyutu si fuuldura dhaabatee siin falmuu danda'a laata? Gaaffiin waa'ee keetiif dhiyaatu hundinuu deebinsaa ilma Waaqayyoo ta'a. Yesuus ilmi Waaqayyoo deebii gaaffiiwwan hundumaati. Gaaffii keetiif deebiin argameera. Gaaffii waa'ee keetiif dhiyaatus deebiin laatameera. Mee dhaabadhu, waan sitti himuu barbaada. Ati nageenya laata? Godoon diina kee oneera. Masaraan diina kees bittinnaa'eera. Iddoon buufata isaanis gufuu seenaa ta'eera. Haleluuyaa! Waaqayyo garuu waan si beekuuf ijaa ba'eera. Yohaannis 8:6 irratti namoota dubartii tokko hadheessan agarra. Isaanis ishee ajjeesuudhaaf dhagaa baatanii duukaa adeemu. Hadheessitooti kun akkas jedhanii dubbatu. Seerri Museen barsiise nama cubbuu hojjete ajjeesaa jedhe. Ati immoo maal jetta jedhanii Yesuus hin gaafatu. Gaaffiin namoota kanaa sirriidha. Garaan isaanii waan shakkitu qabdi. Dhugumaan Yesuus ilmi Waaqayyo waa'ee ishee gatamtee kana, waa'ee ishee jechirra jiru kana waan jedhu qaba. Isaan kan jedhan hin jedhu, dubbii addaa qaba, jecha addaa qaba. Yesuus yaada addaa, dubbii addaa of harkaa qaba. Maqaan isaa nuuf ulfaatu. Innis yeroo deebii kennu akkas jedhe, isin keessaa namni cubbuu hin hojjenne haa ajjeesu jedhe. Abaluu haa ajjeesu hin jenne, durataan keessan haa ajjeesu hin jenne, qindeessaan keessan haa ajjeesu hin jenne, namni cubbuu hin qabne haa ajjeesu jedhe malee. Kan isheetti dhufanii kan isaanii baran kaayyoon isaanii achumatti diigame. Kubbaa qurqursoo hin qabnetutti gale. Dhagaa isaanis hin gatani, kaayyoo isaanis hin diigani. Hundinuu gara booddee deebi'an. Isheedhaaf gooftaa ishee garuu wal biratti dhiisanii. Asirratti garuu hadheessitooti kun guddaadhaan mata xiqqaatti dhagaa baatanii dhaabatu jedha. Iddoo biraatti jaarsoliin araarsaadhaaf dhaabatu. Guddaan isas keessatti garuu ishee ajjeesuuf dhagaa baatee dhaabata. Inni garuu kana ergaa gate. Maqaa kana irraa kaase, dhagaas irraa darbate. Dubartiin kun gara dhuma isheetti yoo laalle urgooftuu gatii guddaatu isheen baattu agarra. Urgooftuu kanas miilla Yesuusin dibdee dabbasaa mataa isheetiin ushutee haxooftu agarra. Maqaa addaa gatanii waan urgaa baachuun salphaa miti. Waaqayyo isa uumeef garuu salphaadha. Dubartiin kun utuu hadheeffamuu baattee dhugumaan gara gooftaa dhuftii laata? Namoonni sunis dhuguma fiduu laata? Hammeeffamuun isheedhaaf hin ta'e. Gooftaa ishee wajjin wal barte. Isaan garuu dugda duuba deebi'anii. Isheedhaaf gooftaan see wal biratti hafanii. Yesuus waan isheen ittiin hadheeffamte hundumaa iddoodhaa balleesse. Maqaa haaraatti kenne. Jecha haaraatti kenne.
urgooftuu haaraatti kenne. Egaa atis har'a hadheeffamaa kan jirtu yoo jiraatte garuma Yesuus kottu mee hin sokkin. Hadheeffamuun gooftaatti nama buta malee gooftaa irraa nama hin butu. Awwaan hadheeffameef awwaaldaa dhiise kan jettu yoo jiraatte, awwaan hadheeffamuun sokke kan jettu yoo jiraatte, ati gowwummaa kee mul'isaa jirta. Mee ogummaa godhadhu, yaadi akka cimtuuf hadheeffamte malee akka badduun miti. Cubbuun keessa yoo heddummate, hadheeffamuun keessa yoo baay'ate qabeedhuma gara gooftaa si haa fidu. Waaqayyo waan si beekuuf, hadheeffamuu kee waan beekuuf si gargaaruuf jedhe harka isaa diriirsee jira. Ariifadhu gara isaa kottu. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Yeroo sanarras hin darbu. Jaallatamuus yeroo qaba. Jibbamuus yeroo qaba. Dhokachuus yeroo qaba. Mul'achuus yeroo qaba. Ijaaramuus yeroo qaba. Diigamuus yeroo qaba. Namni kamiyyuu wal jaallachaa hin hafu. Yeroo inni wal gatutu jira. Biyyi kamiyyuu wal jibbaa hin hafu. Rakkoo wal jaallachuu tokko dhufaa jira. Biyyi kamiyyuu wal jaallachaa hin hafu. Guyyaa tokkommoo wal loluun saafa hin qabu. Maal lubbachuu akkan barbaade siif gala. Haalli jijjiiramuunsaa jijjiiramuu Waaqayyoo miti. Yaadi namni sii qabu waa'ee keetiif qabu jijjiiramuunsaa jijjiiramuu Waaqayyoo miti. Waaqayyoo yaada namaatiin hin hojjetu. Yaada kan mataasaa qaba. Egaa meesuuta jedhiitti yaadi. Hadheeffamuun kee kun bor minyaa'uuf ta'a. Biqiltoota ija godhatanii nyaataman, biqiltoota kan akka muuzii, kan akka mangoo yoo ilaalle yeroo xobbee hin hadhaa'u jalqabatti yeroo ija godhatan jechuudha. Yeroo bilchaatan garuu baay'ee minyaa'u. Yeroo kana kan waa'ee isaanii beeku qofatu isaan soorata. Biqiltooti kun inni isaan nyaatamuuf godhatanii jalqabuma kanatti waan hadhaa'eef kan ilaalanii abdii yoo kutatan, yoo tottoran isaanuma sanyii buufachuu dadhaba malee gara dhumaatti minyaa'uun aadaadhuma isaaniiti. Kan isaan nyaatu hin dhufa, kan dhaabee guddise isaan nyaachuu wallaale, kan waa'ee biqilaa kanaa beeku Waaqayyo fagoorraa hin kaasa. Mee obsaan mo'adhu. Baay'inni dubbii gowwummaa mul'isa. Obsuun garuu ogummaadha. Obsiteedhuma bara hadhaa'ummaa kee kana yoo dabarsite barbaadamuun kee hin oolu. Tarii hundinuu akka argeetti si beekata. Yesuus garuu seenaa kee beeka. Lafa si baasee beeka. Iddoo si fide beeka. Iddoo si waame beeka. Lafa si fide waan beekuuf seenaa kee beeka. Namni akkuma argeetti yoo si beeke isa lafa si kaasee beekutti siqi. Gaagura damma baachuuf ta'u kannisatu beeka. Akka gaagura sanaa kaa'ame kan jiru hojiidhaaf namoota hedduudha. Kannisi gaagura isheef ta'u akkuma beektu Waaqayyoon nama isaaf ta'u beeka. Hin taata jedhee si waame, hin taata jedhee si barbaade, garuu kallattii keetiin hojiin dhaabatee jira. Akkati dhuftu, akkati deebitu, gara isaatti akkati mul'attu hin barbaada. Namni obsa qabu eebba addaa argata, dubbii addaa argata, jecha addaa argata. Gaagurri damma qabu baay'ina kanniisaan akkuma beekamu. Akkasuma namni Waaqayyo biraa ergaa qabu, namni Waaqayyo biraa mul'ata qabu, jecha qabu, qoramsa isa marseen beekama. Macaafa qulqulluu keessatti seenaa namoota baay'ee kaa'a. Namooti baay'een obsanii Waaqayyo harkaa eebba baafatanii, obsanii mul'atanii, obsanii yaadatamanii. Calchinnee macaafa qulqulluu yeroo dubbifnu namoota obsaan mo'atan, obsaan warra darban namoota baay'ee agarra. Abboota amantii yoo laalle, jaarsolii amantii yoo laalle, hordoftoota amantii yoo laalle, obsa warra qaban agarra. Macaafi qulqulluun namoota obsaniin guutame. Namni obsin salphatu, namni obsin qaana'u bara mimmaanitti sinafu, bara rakkinaatti sinafu, bara yaaddootti sinafu. Egaa itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu waa'ee seenaa Daawiti, seenaa Daawit, seenaa Goliyaad, seenaa baay'ee seenaa Daawit dabarse keessaa gaggabaabaatti nan dubbadha. Ameen. Seenaa Daawit yeroo laallu dibata baateetu nu lolamu agarra. Lolli Daawit irratti heddummachuu kan inni jalqabee erga dibamee booda ta'uusaa macaafa qulqulluurraa hin hubanna. Utuu hin dibamin dura hin lolamne yoo jennu garuu akka lola isa kana akka hin ulfaanne hin hubanna. Abaluu dibameera jechuun abaluu hin lolamu jechuu miti. Daawit yeroo dibe Waaqayyoo akka inni mootii ta'uuf ture. Garuu Daawit ramaa iddooti ka walitti deebi'e. Daawit erga dibamee booda maaliif iddooti kaa deeme? Dibameera walitti maaliif teessuma hin argatu jechuu dandeessata. Angaruu amala Waaqayyoon sitti mu barbaada. Waaqayyoo erga si dibee booda lola si barsiisa.
akkati lola bartuuf immoo lola sitti kaasa. Lolli sitti ka'e kun yeroo dheeratu eebbi kees dheeraadha. Yoo muraasa ta'e immoo eebbi kees muraasa ta'uunsaan oolu. Namoota kolleejjii garaagaraa baratan yeroo laallu sartifikeetiidhaa kaanii hanga sakaanettitu isaanii eebbifamanii ilaalla. Namni leenjii muraasa barbaadu tarii sartifikeetiraan eebbifama ta'a. Leenjii dheeraa kan fudhatu immoo tarii dippiloomaa yookaan darbee digirii yookaan maastireetiin eebbifamuu danda'a ta'a. Yeroo qormaati kee dheeratu hin gaddin eebbi kees danuudha. Egaa Waaqayyoo Daawititu malolamuu guddaa isa jaallati. Sababiinsaa maqaan isaa irratti waamameera. Dibati isaas irra jira. Kanaaf isa jaallate Waaqayyo. Lolamuun Daawit dibata isaa hin ajjeefne. Kaayyoo isaas duubatti hin deebifne. Goliyaad yeroo Daawitin loluudhaaf ba'e nama baay'ee hojjaa dheeratu akkasumas nama qaama furdatuu fi jecha danda'u ta'uu isaa hin agarra. Haa ta'u malee Goliyaad utuu hojjaa qabuu dandeetti utuu qabu jechoota milee nama dadhabsiisuu danda'an jechoota hedduutu dubbatu fuula Daawititti diriire. Wanti hundumtuu iddoo qaba, iddoo isaarras hin darbu. Namni jecha danda'us iddoo ga'ee jecha fitu qaba. Inni baqatus iddoo irra ga'ee dhaabatu qaba. Inni kaachisu iddoo irra ga'ee dhiisu qaba. Egaa kan Goliyaad iddoon xumura seenaa isaa harka Daawitiin keessa ta'e. In dhume kan Goliyaad jecha isaas hin fixe. Waa'ee jechaa dubbachuuf yoo ta'e namni daangaa lama qofa qaba. Tokkoffaa hanga jecha beeku qofatti. Lammaffaa hanga arrabisaa jiidhaa qofatti. Kana booda waa dubbachuu hin danda'u. Barri ilaalamuuf eebbifamuu tokko waan hin taaneef lolli Daawit irratti ka'u itti fufe. Lolli kunis Daawititti guddaa ulfaate. Sababiinsaa kan inni abdatutu diina isaa ta'e. Lolli akkasiin ka'a jedhee Daawit yaade hin beeku. Lolli Saa'ol kaase kun ulfaataa waan ta'eef Daawit baqachuu filate. Saa'ol alaammatee dhuma Daawit akka du'uuf eeboo gadhiiseera. Garuu san arganne. Daawit eeboo kana ooluudhaaf akkasumas jireenya isaaf dibata isaa oolfachuudhaaf gara Saamu'eeliif Yoonaataan ilma Saa'ol kanatti yeroo inni baqatu nagarra. Isaan kunis waa hedduu Daawitin gargaaran. Akka kanatti Daawit waan hundumaa darbuudhaan du'a Saa'olin ijaan arge. Jiraachuu Yoonaataaniif Saamu'eel Daawitin gargaareera. Siif garuu Yoonaataan jiraa laata? Saamu'eel jiraa laata? Isaan kana dhabuudhaan lafatti baqattee oolfattu, lafatti baqattee baqottu yeroo dhabdu siif gamuu danda'a. Egaa kan itti baqatan tokko jira. Innis ilma Waaqayyooti. Dhugaadha akka namaatti yoo laalle barakaa lafti baqatan hin jiru. Namni itti baqatanis hin jiru. Wallaa kiristaanatti baqatanis ani hin beeku. Namaaf namni akka barbaachisu beekamaadha. Garuu dhibeera. Nama dibataaf namni dibata akka barbaachisu beekamaadha. Garuu dhibeera. Egaa itti baqattee dabarsee kan sin kennine ilmi Waaqayyoo Yesuus du'aa ka'eera. Macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu Daawitimti kun yeroo tokko lafatti baqatu akka inni dhabeen aggana. Innis yeroo mucaan isaa isa ajjeesuudhaaf ka'eedha. Lolamuuf ari'atamuun Daawititti guddaa ulfaate. Jireenya isaas hin dadhabsiise. Jalqaba ormatu isa lola. Innis Goliyaad Filisxeemicha ture. Utuu manni lola kana dinqisiifatu firuma isaa kan ta'e. Gartuudhuma isaa kan ta'e. Mucaadhuma isaa jaallatee kan itti kenne. Isa lole. Innis Saa'olin ture. Utuu inni kana dinqisiifatu manuma isaa keessaa lolli isa irratti ka'e. Mucaadhumti isaa isa ajjeesuudhaan murteesse. Hundumtuu Daawitin ajjeesuudhaan murteessa. Daawit garuu du'a hin duune waan baay'ees darbeera. Yeroo hedduu amala namaa keessatti kan mul'atu nama irratti of irratti dafee waa murteessuudha namni. Egaa murtoo irraa hawwiin ta'u. Abiisiloom Daawitin abbaa isaa ajjeesuuf akka inni qophaa'e Waaqayyo immoo kan Abiisiloomin ajjeesu qopheesseera. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti Abiisiloom haala gaddisiisaadhaan du'uusaa agarra. Goliyaadis du'eera. Isaan kun sadan namoota Daawitin ajjeesuudhaan murteessanidha. Namni Waaqayyoo guyyaa isaa malee hin du'u. Bara Waaqayyo jiraadhu jedhee isaan murteesse inuma xumurata. Kan jiraatutti iyyuu boonee jiraata.
mootota isa duraa tokko tokko irratti yeroo laallu Daawit du'as darbee lolas mo'atee iddoodhumatti waame sana utuu inni ga'u hin agarra. Kana duwwaa miti Daawitiin Waaqayyo boonsee akka geggeesse teessuma inni qabu irrattis Waaqayyo ulfina addaa akkasatti uwwise jechoota nama mo'achuudhaaf dubbataman jecha addaa Waaqayyo akka arraba isaa irra kaa'e hin agarra. Daawiti waggaa 7 Kebroon keessa waggaa 33 immoo Yerusaalem keessa taa'ee saba sana bulche. Walumaa galatti Daawit waggaa 40 mootii ta'e. Namni du'aaf eegamu kun waggaa dheeraa amma naga'uuf teessuma qabachuun isaa nama ajaa'iba. Egaa seenaa namoota kanaa caafuun salphaadha. Garuu caafuun isaa kan namatti ulfaatu, dubbachuun isaa kan nama rakkisu, har'a waldaa kiristaanaa kamiin iyyuu keessatti isaan kana arfantu mul'ata. Tokkoffaa Gooliyaaditu jira. Lammaffaa Saa'oltu jira. Sadaffaa Abiisiloomtu jira. Afuraffaa Daawit nama dibataatu jira. Gooliyaad illee sulumaa Waaqayyootiif, saba Waaqayyootiif, nama Waaqayyootiif ciisee hin beeku. Waa'ee dibataa maalummaa nama Waaqayyoo hin beeku. Dibatas argee nama dibatirra yus dhaalee hin beeku. Kan Saa'ol garuu guddaa nama dhiba. Utuma waa'ee Daawit hin beeku Daawitiin lola. Dibata Daawit irra jiru beeka. Waamicha isaas beeka. Garuu maaliif isa ajjeesuudhaaf ka'a? Darbii lolii lakkisaadha lolli kun kan jedhe Daawit akka darbee loluuf iyyama kan kenne Saa'oluma mataa isaati. Dhoksaan garaa Saa'ol keessa jireenyuuf iyyuu hin gala. Waaqayyo garuu karaa keessa darbe hin irraanfatu. Nama isaas hin gatu. Egaa yaa nama Waaqayyo gara dhuma kanarratti dubbii gabaabaan tokko dubbachuu barbaada. Innis waa'ee Abiisiloom ilma Daawiti. Daawit itti dadhabee Abiisiloomin yeroo guddifate na ajjeesuuf jedhee miti kan inni isa guddise. Abiisiloom garuu abbaa isaa ajjeefachuudhaaf, abbaa isaa galaafachuudhaaf qophee hundumaa raawwatee ka'e. Haa ta'u iyyuu malee akkuma Abiisiloom Daawitin ajjeesuudhaaf ka'e kan Abiisiloomin ajjeesummoo Waaqayyo qopheessira. Yeroo baay'ee nuti waan nama irratti qopheessinu gaarii goone beenna. Kan nurratti qophaa'aa jiru garuu hin beennu. Limmoon kan lixxu malee kan ishee lixu hin beektu akkuma jedhan nus yeroo tokko tokko akkas taane argamna. Garuu akkas ta'uu hin qabnu. Mee gadi fageessi yaadi. Yoo ati nama jibbitee Waaqayyos kan si jibbu kaasa. Yoo ati nama tuffattee Waaqayyos kan si tuffatu kaasa. Yoo ati nama dhiibdee Waaqayyos kan si dhiibu kaasa. Yoo ati tajaajila namaa tuffattee Waaqayyos kan tajaajila kee tuffatu kaasa. Yoo ati ciqilee namarra keessee Waaqayyo kan si ciqilee sirratti kaa'uun kaasa. Yoo ati nama ajjeestee Waaqayyo kan si ajjeesuun kaasa. Egaa kana hin irraanfatin. Cubbuu kamiyyuu hojjechuun mirga. Ija cubbuu hojjetanii fudhachuun garuu dirqama. Mirga qabdutti gargaaramtee nama miidhuuf yeroo kaatu isa goote kanaaf immoo dirqamatti baasee akka baasu hin irraanfatin. Dandeettiin qaba jelee Gooliyaad Daawitin ajjeesuudhaaf bahee ofii du'e. Namni dibataa nama qoosaa fakkaata malee nama qoosaa miti. Daawiti nama Waaqayyooti. Nama laga baay'ee darbee dhufeedha. Har'uma karaa irratti Waaqayyo wajjin walitti hin baane. Namni kamiyyuu jiraachuu fi waa sadii beekuun isaaf dirqama. Innis hamma ofii ga'u, hamma namni ga'uu fi hamma Waaqayyo ga'uudha. Ofirraa ka'ii namaaf yaadi. Sis nama sanas kan uume Waaqayyoon akka ta'e yaadi. Waaqayyo immoo guddina isaa mul'isuuf samaayii gubbaa taa'ee dacheetti akka hojjete hubadhu. Egaa waa'ee namaa dubbachuuf yoo kaane waa'ee Waaqayyo waan irraanfachuuf dubbachuun isaa gaarii natti hin fakkaatu. Daawit lola karaa hundumaan isa quunname darbee iddoo isaaf kakatame, iddoo isaaf wareegame akka ga'e atis yaa nama Waaqayyo isa si lolu kan hundumaa dabartee iddoo kakuu kee, iddoo kaayyoo kee sana hin geessa. Garuu obsa guddaa si barbaachisa. Aarsaa guddaa si kaffalchiisa. Gatii guddaa si baay'isiisa. Ati garuu guyyaa darbuuf jettee jecha hin dabarre hin dubbatin.
haalati keessa jirtu kun hundinuu in darba jechatti dubbatte garuu seenaa ta'e sitti hafa. Iyyoobi haalli duraan keessa ture hundinuu geeddarameera. Waaqayyo akkuma Iyyoobitti dubbate jalqabni kee kun gad deebi'aa yoo ta'e dhumni kee guddaan ta'a jedhee akkatti dubbate haalli duraan keessa ture hundumaa guutummaa guututti geeddareera. Jechi niitiin isaa yookaan haati warraa isaa dubbatte garuu seenaa ta'eetti hafe. Kanaaf fuula Waaqayyootti yeroo dubbannu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee qoramsi yookaan fatanaan kiristaanotaaf kennamu har'a barratti namni keessa isaatti isa yaade irra waan dubbatuuf har'a of eeggachuun gaariidha. Waaqayyo haala geeddara malee of hin geeddaramu. Kanaaf haalati keessa jirtu kana guutummaa guututti Waaqayyo hin geeddara. Haleluuyaa. Namni kamiyyuu biyya lafaa kana gubbaa yeroo jiraatu waanuma hundumaarraa bilisa ba'ee sammuun saawutu nagaatti jiraate jaallata. Kun gonkumaa hin ta'u. Ta'uus hin qabu. Sababiin isaa Yesuus biyya lafaa kana irratti rakkina qabdu jabaadhaa jedhe malee rakkina hin qabdanii hin jenne. Raajichi Isaayyaas immoo yeroo dubbatu hin fiigu hin dadhabani hin lolamuu hin mo'aman jedha. Egaa lolli waanuma jiruudha. Lolamuu hin qabu hin jedhin yoo akkas ta'e dubbicharraa fagaatteetta. Kan lolamus nama Waaqayyooti, mirga kan argatus nama Waaqayyooti. Kun aadaa kiristaanotaa keessaa isan gabaata. Mee kan hubannaan dhaggeeffadhu. Macaafa hedduu caaluu boqonnaa 2:2 irratti inni jaalala beeku akkas jedhe dubbate. Hiriyeen koo durboota gidduudha akka abaaboo yookaan daraaraa ishee qoraatti gidduuti jedhe. Akka abaaboo yookaan daraaraa ishee qoraatti gidduuti jedhe. Jecha kana kan dubbate isa jaalala beekuudha. Jaalalli kun baay'ee nama dhiba. Hiriyee isaa abaabootti fakkeessa. Qoraatti gidduu jirti immoo jedhee dubbata. Itti waamamni maqaa ishee abaaboodha. Iddoon jireenya ishee qoraatti gidduudha. Namooti abaaboo iddoo gaariitti jaallatu. As keessatti garuu qoraatti gidduutti jaallatamte. Isheen abaaboodha. Kan ishee marsee jiru garuu qoraattiidha. Gara bitaatti hojjette waraana. Gara mirgaatti hojjette waraana. Fuulduratti dudduubatti hojjette waraana. Inni jaalala beeku garuu achuma keessatti ishee jaallate. Biqilaan tokko jira. Biqilaa kana urgooftuun hidda isaarraa hojjetamullee gatii guddaa qaba. Garuu waan nama dhibu biqilaan kun yeroo naannoo manaa dhaabamu qoraattii gidduutti dhaabama. Namooti biqilaa kana dhaaban waa'ee biqilaa kanaa beeku. Kanaaf waa'ee amala isaas waan beekaniif qoraattii bukkeessaa dhaabu. Qoraattiin bukkeessaa kun biqilaa kanaaf bu'aa waan buusu fakkaata. Garuu miti. Qoraattiin bukkeessaa jiru kun biqilaa kana yeroo waraanu annasaarra imimmaan dhangalaa. Amalli biqilaa kanaa immoo imimmaan isaa turgaa. Yeroon imimmaan isaa irraa roobu jalqabu naannoon garmalee urgaa. Kanaaf namooti biqilaa kana qoraatti gidduutti guddisu. Yeroo qilleensi dhufu raafamuu namaluma biqilootaati. Biqilooti kun utuma raafamanii walitti bu'u. Waraanuun amala qoraatti waan ta'eef hin waraana. Urgaa'uun immoo amala biqilichaa waan ta'eef hin urgaa. Egaa yeroo kana namooti naannoo sana jiran naannoon kun urgaa'eera biqilaan kun waraanamuun isaa hin oolle jedhu. Waraanamuu biqilaa sanaa urgaa naannoo sanaatu beeksisa. Biqilaan kun waraanamuun isaa hafa hin qabu jedhu namoonni yeroo waa'ee biqilaa kana haasa'an. Biqilaa kana yeroo laallu iddoon jireenya isaatiif ga'een isaa waliin fakkaatu. Biqilaa kanaaf fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u Wangeela Yohaannis boqonnaa 12:3 irra isa jiru biqilaa naardosi. Egaa inni jaalala beeku kun jaalalleen koo ishee qoraatti gidduuti jedhe. Yoo miidhamtes dubbiin afaan ishee gaarii kan ta'e, yoo waraanamte naannoo kan geeddartu, yoo qoraatti gidduu jiraatte yoo ani isheenuman jaalladhaa jedhe. Tarii jaallatamuudhaaf hedduutu as ba'ee jirata. Hedduutu mul'ates ta'a. Isheen jaallatamuun malti garuu qoraatti gidduu jirti. Egaa Waaqayyo lafatti argamanii lafatti waaman keessaa Waaqa nama baasudha. Har'a teessa jirta laata?
maaltu si marsee jira laata yoo miidhamaa jiraatte iyyuu Waaqayyoof karaa ta'uu kee hin irraanfatin. Waaqayyo gaafa dhufu waa'ee keetiif firdii jabaa gaafa kennu dubbii isaa gaafa eegalu boqonnaa nagaa siif hin kenna. Naannoo kee ta'anii kan si miidhan haala ittiin kaasu qaba, akkaataa itti buqqisu qaba, akkaataa itti boqonnaa sii kennu qaba. Mee obsi calluma jedhi waan si miidhu ilaali. Bora akka hin irraanfannetti, bora akka seenaaf yaadannoo gootee dubbattutti inni si bukkeedhaa ka'uun isaa hin oolu. Irra deebii aleeli ilaali. Yaadi Waaqayyoof yaadi namaa garaagara. Waaqayyo obsa kee hin barbaada. Hojii abbummaa isaa hojjechuun garuu kan isaati. Mee beekaadhuma jiraadhu. Utuu shaala taatee jirtuu gowwaa fakkaadhu. Utuu falmachuu beektus nama beekee hin falmanne fakkaadhu. Utuu jecha beektus nama jecha hin beekne fakkaadhu. Obsi Waaqayyo gaafa dhufu kana keessaa si baasa. Maaritaaf Maariyaam obsa dhabuudhaan waa hedduu dubbatanii sila maan dhumne jedhan Yesuusiin. Waan tureefis beeka, amma waan dhufeefis beeka. Al'aazaar yeroo Waaqayyo dhufettidha kan inni du'a keessaa ka'e malee yeroo Maaritaan fan jecha jabaa dubbatan sana miti. Kanati baatu haala kee jirtu keessa yeroo Waaqayyo dhufu duwwaadha. Naatnaa'el yeroo fuula Yesuusiin dhufe eessatti na beektaa jedhe Yesuusiin. Yesuus garuu muka harbuu jalattan si beekaa ittiin jedhe. Naatnaa'el Yesuusiin har'uma na argese. Sababiin isaa har'a ifa ba'ee mul'ate waan jiruufidha. Har'uma Yesuusin waan argeef anis Yesuusitti haaraadha, Yesuusis anaaf haaraadha jedhee waan yaadetti fakkaata. Garuu Yesuus angaaddisa mukaa jalattan si beekaa ittiin jedhe. Yesuus qoraattii gidduutti nama arga, achis nama baasa. Muka nama dhoksee, muka rakkinaa, gaaddisa rakkinaa jalatti nama arga, achis nama baasa. Muka harbuu jalattan si arge. Kanan maaliif akkan dubbadhes na amantaare? Mee hubadhu ittiin jedhe. Amma immoo Waaqa namaa ulaaba namaan si agarsiisa ittiin jedhe. Kaleessa gadda yeroo ol jedhe ilaale damee mukootaa malee wanta muka sanarra boqotu malee waan argu ture. Amma garuu ittiin jedhe Waaqayyo yeroo ol jettee ilaaltu Waaqa namaa agarta, ulaaba namaa agarta, waan haaraa agarta ittiin jedhe. Waaqayyo yeroo nama geeddaru waan namni kaleessa gadda argullee hin geeddara. Waan namni ittiin rakkachaa turellee hin geeddara. Waaqayyo immoo namaan mari'ate waa geeddara miti. Sagantaa mataasaa qaba dhalasaaf, sagantaa mataasaa qaba ijoollesaaf. Garuu ijoollonni isaa akka obsan hin barbaada Waaqayyo. Cal jedhee dhiisuu miti. Dhufee haala sana hin geeddara. Haala sana keessaas ijoollee isaa hin baasa. Egaati waan agarte kana biratti naftu hin dinqisiifatin. Akkuma dursee dubbadhe namni karaa gubbaa deemaa jiru waan hedduu arga. Waan argu kana ilaaluutu isaaf ta'a malee dinqisiifachuun isaaf hin ta'u. Maaliif yoo jenne namni waan arge biratti waan hin hafneefidha. Waaqayyos waan geeddaruufidha. Obsii mee calluma jedhi ilaali. Waaqayyo gaafa dhufu jireenya kees hin geeddara. Obsa kees waan beekuuf hamma dandeetti obsa kee waan beekuuf hin mul'ata. Waa'ee kee dubbachuuf yoo ta'e isa tarraa keessa jirtu duwwaa dubbachuun gaarii miti. Atis waa'ee kee fuuldura Waaqayyootti dubbachuuf yeroo kaatu isa irra keessa jirtu qofa hin dubbatin. Isati keessa dabartee dubbachuun gaariidha, isas dubbadhu. Sababiinsa nama rakkina argee beekuuf waa'ee rakkinaa hin gala. Nama dhukkubaa argee beekuuf waa'ee dhukkubaa hin gala. Nama beelaa argee beekuuf waa'een beelaa hin gala. Akkuma nyaata gosa garaagaraa keessa nyaata gaggaarii filatanii nyaatan yeroo hunduma ishee dhabanii immoo bulanis jira. Akkuma uffata garaagaraa keessa uffata gaarii filatanii uffatan yeroo hunduma ishee dhabanii immoo uffatanis jira. Ati utuu haala keessa jirtu laaltee hin gungumin dura kana hubachuun dirqama akkasitti ta'e beeki. Mee kanarraa waa barachuu barbaadda? Irraas hin baratta, fakkeenya siif haa ta'uu nan dubbadha. Yeroo tokko jedhani nama keessummaa ta'e tokko mana namaa dhaqa. Akkuma inni ol galee taa'een dinkii siree gubbaa ciftu arge. Itti siqee mucaa xiqqoodha jedhee taphachiisuu jalqabe. Dinkiinis cal jettee
akka inni micaasase hubatteetti wanta taateef cal jettee ilaalte. Ammaa dhiisaa jennaan dhiisuu dide. Isa booda uffata mataa irraa ol fuutee ol jettee dhiisaa sintu keessummaadha malee nuti bubbullee irraatti hin jetteedhaan. Maal dubbachuu akkan barbaade siif gala. Nama bubbuleef nama goroo liqimse bira dubbiin jira akkuma jedhan si bira dubbiin jira. Egaa cal jedhiitii keessummoota kana dabarsi. Ha irratu haa guutu haa tolu haa badu. Ha jiraatu haa dhibamu obsi Waaqayyoonni si waame sin dadhabu. Wangeela Maatewos 17:24-27 irratti bartootaaf gooftaan Yesuus Qifirnaahomitti galan. Phexros biyyichatti hafe homaa of hirkaa hin qabu. Hojiin diinaa yeroo hedduu qaawwaa yookaan irruu namaa ilaaltee nama qoruudha waan ta'eef bifa gibira kaffaluutiin qabdee gara Phexros hin dhatte. Phexros homaa of hirkaa hin qabu garuu kaffaluun irra jira. Gibira kaffaluun seera qaba. Akkaataan itti kaffalanis jira. Akka seeraatti isaan gibira kaffaluu dirqama hin qaban. Gaaffiin gooftaa Yesuus isa kana ture. Egaa Phexros isa fooniif hafuuratti nama danda'u isa harkaa nyaatee beeku isa afaansaa beeku gara gooftaa dhaqe. Yesuus akkasittiin jedhe amma gara laqaa dhaqi laga deemi qurxummii qabi. Qurxummii isa jalqaba qabdu yoo afaansaa addaan qabde meetii akka birii lama argattaa ittiin jedhe. Fuudhiti tokko anaaf tokko ofiitti kenni jedhe. Kunis ta'eera. Waaqayyo qaawwaa ijoollota isaa cufuuf akkatti ijoollota isaa geggeessus karoora kan mataa isaa waan qabuuf kanas raawwateera. Waaqayyo siif karaa qaba. Qormaati diinaa waan biraa ture Waaqayyo garuu isa danda'e. Anaan guddaa kan na dhibu Phexros waggaa baay'eef qurxummii qabaa tureera. Garuu afaan qurxummii keessaa birrii yookaan saantima baasee hin beeku. Waaqayyo karaa ittiin salphina kee dhoksu daandii kan mataa isaa qaba. Qurxummiin galaana keessa jirti meetiin immoo afaan ishee keessa jira. Har'as Waaqayyo galaattiin salphina kee dhoksee si geggeessuuf harkaa qaba. Innis yeroo inni itti mul'atu ga'eera. Maaliifuu yeroon dhumeera. Yeroon kana booddee jiru yeroo Waaqayyo mimmaan ijoollee isaa cal jedhee ilaalee miti. Cal jedhee ilaalee yeroo inni itti dhiisu miti. Akkasuma immoo yeroo Waaqayyo itti jalloota qusatee dhiisus miti. Salphina Phexrosin arguudhaaf warra qophaa'an hundumaa Waaqayyo karaatti hambise. Qaawwaa isaa hin duuche hir'ina isaas hin dhosse. Har'a Waaqayyo hir'ina kee dhoksee akkatti si geggeessuu qaba. Phexros garmalee na'uunsaa hin hafne garmalees gammadeera. Yeroo hedduu Waaqayyo lafa homtuu hin jirre lafa homtuu mul'anne keessaa waa baasa. Lafa onaaf qooraa keessaa bishaan baasee saba Israa'eliin boqochiiseera. Saaraa ishee dhala dhabde. Ishee dhala dhabde abdii ishee kutatte. Elsaabeet ishee dhala dhabde ofiis abdii ishee fixxe. Haannaa ishee dulloomte dhala ishee dhabde ofiis abdii ishee fixxe. Isaan kan hundumaa Waaqayyo gammachiiseera. Isaan kun hundumtuu sichi hin ta'u warra jedhaniidha. Egaa Yesuus Kiristoos kaleessa isa ture har'a isa jiru bara baraanis sanuma isa ta'e. Atis isa ture isa jiru isa jiraatu kana obsaan eeggadhu yeroon ga'eera. Ameen.